waldaa kiristaanaa warra wangeelaa bakka Yesuus Itoophiyaa waldaa amantoota Oromoo Finfinnee baga nagaan dhuftan galata qabanneerraa si waaqessuuf dhufnee jirra. egaa oduu gammachiisaa qabannee isiniif dhufneerra. waldaa keenya waldaa amantoota Oromoo Finfinnee yeroo dheeraa booda bakka waaqeffannaa dhabuurraan ka'e akkasumas adeemsa garaagaraa keessa darbuun kunoo amma gamoo haaraa waaqeffannaaf ta'u karaa wingeetirraa gara addisuu gabayaa geessu jechuunis EBC fuulduratti ijaarrattee eebbarkeesseetti. kunis jaalala waaqayyoo yoo ta'e Caamsaa 11 2025 dilbata ganama sa'aa 8 walakkaarraa eegale guyyaa guutuu sagantaa eebbaa mana sagadaa haaraa geggeessuuf qophii ishee xumurtiiwwan jirtu hundumti keessan haa affeeramtaniif.